aappii barreeffama afaan kamiituudhaa barreessuudhaaf isin gargaaruu danda'uun isin barsiisa. Isin barreeffama afaan Oromootiin barreessitanii inni immoo daayirektima barreeffama isin afaan Oromootiin barreessitanii gara afaan barbaadanitti isiniif hiiku yookiin isiniif jijjiiruu danda'a. Amma fakkeenyaaf afaan Oromootiin akkam jeeyoon barreesse yookiin immoo akkam jirtan jeeyee barreesse akkam jirti jeeyoon barreesse jechuudha. Haala kanaan barreeffamaan afaan Oromootiin akkam jirti jee barreesse kana inni afaan Ingiliffaatiin kan asitti naaf jijjiiree jira jechuudha. Isin salphumatti jechuudha Ingiliffaa jechuun kilik gootanii afaanota hunda jira jechuudha. Afaan barbaadanirra keessanii gara afaan isin barbaadanitti afaan barreeffama afaan Oromootiin barreessan akka isiniif hiiku gochuu dandeessan jechuudha. Isin immoo daayirektii immoo namaaf seendi godhuu dandeessan jechuudha. Kun haala masirratti argaatan kanaan. Hayya daawwatan kiyaappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokkoof kilik ni gootu achi booda bakka sarchii kanatti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromia. Achi booda gola Oromiyaa kan jalarratti ni baasirra tura tokkoof kilik ni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jalarratti tura tokkoof kilik ni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifataa asirra ta'e kooritti tura tokkoof kilik ni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee gaa kaa baa barreessanii achi booda sarchii fuulduraan kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kan fidaa suuraa kana tura tokkoof kilik ni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf tura olutaa deemtu olutaa achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan turtii daawulood isa tuttaniiti aappii kana billoo keessatti gad buufatanii. Hayya daawwatan ki yaappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan banamu asirratti select kan yoon tura tokkoof kilik ni gootanii. Achi booda inni kan osa kana jechuudha. Isarratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii. Ammallee dan kan yoon tura tokkoof kilik ni gootu. Hayya daawwatan ki achi booda keyboard kan haala kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Amma isin barreeffama afaan Oromootiin barreessan gara afaan barbaadanitti akka isin isiniif jijjiiru jechuudha. Tuqa arfee tanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Ammallee asirratti translate kan yoon tura tokkoof kilik ni gootanii. Achi booda okay kilik itti gootu. Achi booda keyboard kan haala kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Amma jecha barbaadan afaan Oromootiin barreessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf barreessanii ta'e agarsiisuti. Amma akkuma asirratti argaatan jechuudha afaan Oromootiin akkam jirta jee barreessan jira jechuudha. Inni afaan Ingiliffaatiin how are you jee asitti naaf hiikee jira jechuudha. Amma isin immoo gara afaan barbaadanitti akka isiniif hiikuu barbaadan barreeffama sana afaan Oromootiin barreessan kana Ingilish jechuun kilik gootanii afaanota barbaadan irratti dhiyeeffachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Arabiffaan nama barbaade Arabika jechuun kilik godha. Jechaan afaan Oromootiin akkam jirti jee barreesse inni afaan Arabiffaatiin asitti naaf hiikee jira jechuudha. Isin galee bifuma wal fakkaataa ta'een afaan barbaadan irra kaachuu dandeessu jechuudha. Afaan Amaariffaa irra kaachuu barbaadan kun haala kanaan jechuun isin afaan Oromootiin barreessan kan afaan Amaariffaatiin maal akka jedhu asitti isiniif hiikee jira. Isin immoo daayirektii nama sanitti seendi gochuu qofaadha jechuudha isin irraa eegamu. Isin galee afaan Oromootiin barreessanii inni immoo gara afaan barbaadanitti isiniif hiika. Isin immoo daayirektii namatti erguu jechuudha barreeffama.